Waqtii birraan bari'ee abaaboon daraare uummanni Oromoo malkaatti yaa'uun uumaa isaa galateeffata. Waaqa bacaqii gannaa isa ceesiseef galata galchee firii dadhabbii isaa uumaan akka eebbisuuf kadhata. Irreechi malkaa kan hora Finfinnees haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Hirmaattotni sirnichaa AMN haasofsiises irreechi uummata Oromoo tokkummeessuu keessatti shoora olaanaa akka qabu dubbatan. Irreechi Oromoo walitti fiduuf Oromoo kaabaaf kibbaa bahaaf dhiyaa xiqqaa guddaadhaan walii galtee taasisee Oromoon duraan biyya isaarra dhiibbame akka biyya abbaan qabneetti hariimaa kan ture. Har'a garoggaa 150 booda bilisummaan dhufe irreecha kanarratti wal geenye marsaa sadaffaa asitti kabajuu keenyaaf baay'ee natti toleera, baay'ee natti gammada jechuudha ofuma kiyyaaf. Oromoo tokkochuu obbolummaa agarsiisu aadaa akkisiin Oromoo qabdullee mul'isu addunyaallee fakkeenyi ta'u gaheen inni qaba. Tokkummaa inni qabu immoo Oromoon tokkoomee irreessa kana waggaa 150 dura kan nu jalaa bade yeroo lammaffaadhaaf har'a yeroo kabajannu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Uummanni amma kana bahu qeerroon, qarreen, abbaan gadaa, haati siiqqee bahanii aadaa isaanii kana yommuu akka ittiin kabajan gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jechuudha. Sirna waloo keenyaa kan ta'e irreecha kunuunsuun eeggachuu qabna kan jedhan hirmaattotni kabaja ayyaanichaa kana milkeessuuf dargaggoon hubataa ta'ee aadaa isaa eeggachuu qaba jedhaniiru. Nurraa dargaggoorraa wanti nurraa eegamu aadaa keenya kana kabajannee tifkannee abbootiin keenya kaleessa tiksanii iddoo kanaan gaan nuti immoo adaraa isaanii isaanirraa fuunee aadaa keenya kana kabajannee tifkannee dhaloota dhufuuf dabarsuu qabnan jedha. Dargaggoo kanarraa wanni eegamu inni guddaan nageenya. Nageenya duuba fuulduraan hunda isaa cinaa isaatti nageenya isaa eeggachuu xiqqaa guddaan biyya isaa Oromoon duraanuun hammataadha. Hammachiisaadhas Oromoo faaya isaa akkuma babbareede kana nageenya isaa babbareechee akkuma irreecha ganama manaa ba'e nagaan irreessa isaa kabajeetoon maatii isaatti nagaan galu biyya isaatti nagaan galu kan nama gammachiisu jechuudha. Abbootiin gadaa irreecha hora Finfinnee irratti argine dubbisnes irreechi tokkummaa uummata Oromoon dabalata tokkummaa sabaaf sablammii keessattis shoora olaanaa akka qabu dubbatan. Irreechi uummata Oromootiif sabaa fi sablammoota abbaa nagayaa jedhaniini. Irreechi kun irree teenya nama waliin beekne illee wal barsiisee akkanatti walitti gammachiisee walitti fiduu kanaatu irreechi kanaaf gaariidha. Irreessi Oromoo walitti fiduu akkuma argatan kana Oromoon bahaa dhufee baddaa gammoojjii dhufee dheeraan alaan dhufee asitti irreeffatuun kun tokkummaa Oromoo mul'isa, dimokiraasii mul'isa, nageenya Oromoo mul'isa, qabiyyee mul'isa, lafi sun Oromoo ta'uu qabiyyee mul'isa. Tokkummaa wal qabatee akkasitti uummanni Oromoo eega gartee sirni kun deebi'ee uummata Oromoo harkatti deebi'ee akkasitti gartee safuu ofii eeggatee gumaa ofii tartiibaan jedhee malkaa irratti bakka kalee gartee itti ayyaana godhatu irratti akkasitti safuu ofii eeggatee sirna ofii jabeeffatee akkasitti deemaa jira. Adadumaan jajjabaataa jira. Waggaa taan irra taa'aa, waggaa taan irra taa'aa, guyyaa kaan irra taa'aa. Uummanni Oromoo akkasitti tokkummaa wal qabatee akkasitti deemaa jira. Sirriitti yoo akkanaa itti deemne sirriitti gartee nu fayyadaa jedheetiin akkasitti ilaala. Dhalootni har'aas aadaa fi biyya isaa kunuunsuu akka qabus abbootiin gadaa kunneen dhaamaniiru. Dhaamsiin dargaggoota kanaaf qabu biitii tun teessani biyya teenya jedhamti. Hedduu karaa biraatti fudhatanii biyyan jeeqinaadha. Irreechi kana keessa irreechi kun boluti kaamiti inni bakka itti waa rabbi kadhannu bara bakka itti kadhannaati. Kanaafillee immoo dargaggoonni keenya if yaadachuudha qaban maanjaa kanaan dhaamsa godhaaf. Seenaan kun akaakayyuurraa abbaa dabra abbaarraa ilma dabra kana caalaa uummanni dargaggoon keenya kafoolleen teenna kana caalaa duudhaa kanaaf sirna kana jabeechite barumsa immoo sirna barumsaa mana barumsaa keessatti kabaja qabu kana akka dilee caalatti akka barattu akka uummata barsiiftu akka seenaa waliin tuqne akka gadaa waliin tuqne gadaan qubaan hin filamtu lubaan filamti gadaa sana yoo hin beekin gadaa jedhee walitti waaqamee yoo baate wanni kun sirrii waan hin taaneef qubeedhatti jijjiirtee foolleen teenna dargaggoon teenna sirna kana barumsatti jijjiirtee qubeen jijjiirtee akka kana caalaa fooyyisuun dhaamaaf jechuun barbaadeetti.